tasala fanna qabte hojiilee galataa takka faallee ni jiranii asirra yoo jiraatan ilaalaga. Tolee. Kun hojii hojjettee harka keetiinis waa adda hiikaa nu garsiisimee hawaasni illee akkasitti waa asirraa arguu fedha. Sagaleetti ol kaasiti. Hedduu bareedaadha. Karaa biraatiin gizinas deebi'u ammas yeroo jalqaba gaafa amma dura daddaraaroo Oromiyaa irratti gaafa mul'atan isin agarree jirra. Achi keessatti sadarkaa tokkoffaa irratti baatanii badhaasaan galtan. Mee gaafa sana akkam ture? Gaafa sangaa hedduu bu'aa bayii guddaa ture. Halkanii guyyaadha shaakalaa ture. Akkasitti ifaaja guddaa gooneeti sadarkaa aanarraa Oromiyaa deemnee injifachuu dandeenya. Akka Oromiyaa tokkoffaa baatan. Badhaasni gaafa sana isinii kenname maal fa'aadha? Badhaasni gaafa sunu kenname gaagartee hojii keenya gitu miti. Gaati artummaan keenya kunuu beeytaa cunqursaa keessa jira. Wanni gaafas nu godhamee wanni guddaan hin jiru. Dubbachuuf illee naqaanessa qarshii 30 moo walii galatti. Oromiyaan wanni nuuf kenne qarshii 30. Garee shubbisaatiisi. Garee shubbisaa. Achi keessatti nama shubbisa san nama hedduudhaan. Shubbisa nama 6 ture dubartii 3. Dhiira 3. Akkasuma dargaggeessa 3. Sadarkaa tokkoffaarraan xumurtanii galtanii badhaasni garuu waliin gitu hojii wajjini. Amma duuba meeshaan si dura teessuun dhuunfaa keetii moo eenyuti? Meeshaan mootummaati sanuma abusoo gartee abusoo dabaltume. Sanumaan fayyadamu jira. Tolee, fuuldura meeshaalee kana dhuunfaa keetii osoo harkatte maal fa'aa hojjechuu yaadda? Fuuldura meeshaalee kana gartee yooniif fedhii rabbiitiin taatee argadde egaa hojii haarawaa waan haarawaa mul'atuun barbaada. Tolee, gaaffii fi deebiin waliin gootaniif ulfaadha galatoommaan isin jaa nagaan na ta'a.